Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaayinaala Tolchaa Aappii Fayyaa keessanii. Hiriyoottan kiyya har'aas viidiyoo gabaabduu takka isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Har'a wannan wal isin barsiisuu ni dhufe aappii tokko argadhee dhufe aappii maqaa Oromoo jiru maqaa Oromoo hunda of keessa qabatee jira. Isaan wal isin barsiisuu dhufe aappii san gabbuufannee halaallume viidiyoo isin dhiyeessuu amma gara isaa darbuu dura warroonni chaayinaal kiyya faariyaa taatan chaayinaal kiyya Tolchaa Aappii jechuudhaan akka irra barreessitanii yuutuubii keessan keessatti sabskiraayib akka gootanii kabajaan isin gaafadha. Amma mee gara chaayinaal kiyyaa waliin haa dabarru. Erga haala kanaan yuutuubii keessan galtanii mataa olii kanarratti Tolchaa Aappii jedhuudhaan barreessitan. Tolchaa Aappii jettanii erga haala kanaan barreessitanii irratti qaasuudhaan kallattimaan isinii dhufaa osoo waa tokko hin daddabne kallattimaan mataa kanarratti isinii dhufaa piroofaayiliin kiyya yeroo tokkoof piroofaayilii kiyya irratti qacuqaastan. Amma erga haala kanaan isinii fidee kunoo barreeffama kana hin agartan jee yaada yeroo tokkoof ashtiraayik kan jiru kana irra gadha'uudhaan yeroo tokkoof sabskiraayib gootan. Erga haala kanaan irratti yeroo tokkoof gadhootanii mallattoon arabni fuulduratti isinii baatii hin agartan jee yaada yeroo tokkoof mallattoo arabni tana qacuqaaftan. Haala kanaan isinii bahee hiriyoottan kiyya isa mataa olirra jiru kanarratti yeroo tokkoof qacuqaaftanii isiniin ja'a. Erga haala kanaan gootaniin booda erga haala kanaan mallattoo kanarratti bantii sana bantanii viidiyoon ani waraabuu gadhiisuu kallattimaan isin bira gahaa jechaadha. Amma gara barumsichaa deebinu. Erga gara barumsa keenyaa deebinee hiriyoottan kiyya amma gara barumsa keenyaa erga deebinee maqichaa eessa argannaa akka jiru istoorii keessa argannaa. Istoorii keenya yeroo tokkoof hin galla. Haala kanaan mataa olii kanarratti maqaa Oromoo ittiin barreessitanii erga haala kanaan barreessitanii kunoo maqaa Oromoo ittiin barreessitanii dhiifama inni dhufaa eegaa. Haala kanaan erga barreessitanii yeroo tokko bira qacuqaaftanii kunoo haala kanaan nuu fidaa jechuudha. Haala kanaan hoggaa nuu fiduu inni isa kamii fayyadudha. Inni xiqqoo maqaa iddoon kunoo haala kanaan inni isuma mataarratti argamu kanaadha. Yeroo tokko bira qacuqaaftan. Waan amma waan buusee qabuuf keessuma gashiinee waliin haa ilaallu. Kunoo haala kanaan nuu fida jechuudha yeroo duraatiif. Akkanumatti kallattimaan gara maqichaa nu dabarsaa jechuudha. Maqaa Oromoo kun egaa akkuma asirratti agartan kana tarreessee fidee jira. Kunoo maqaa Oromoo jee nuu fidee Akaaqaa yaa aanaa aantee ani akka hojjeteetti dubbifamee hin dhumu anaatu abboomaa abdataa abdattuu abdii abdiisaa abdiishoo abdii hunduu bakka tarreessumaan jira. Tarreessumaan kee gaddeemtanii guddaadha jechuudha waan asitti dhumu miti. Kunoo akkamatti kee gaddeemuudhaan hin dhumu jechuudha. Guddaadha. Waan ajaa'ibaati garuu namni kana barreesse hedduu hin dadhabu guyyuma tokkotti carrasee moo maali jechuudha kuni. Naaf hin galle garuu hedduu namni kun taa'eetu barreesse egaa. Kunoo haala kanaan gaditti dhumee jira. Haala kanaan daawwachuu dandeessanii isiniin ja'a. Kabajamtoota gaatii barumsa keenya asumarratti dhaabna. Haga gaafa barumsa biraatti walitti deebinu
turtii keessa nu jiraadhaa siin jedha. Barumsa biraatiin gaafa wal deemnu nagaan tura. Waabbichileen kanuma isuma gubbatti mul'atu. Akkasii siin jedha. Hiriyoota kiyya nu gaafa barumsa biraatiin wal deemnu nagaa jiraadhaa siin jedha. Viidiyoo keenya yoo isinitti tole laayik godhuu hin dagatinaa. Subscribe godhuu ammoo kabajaan isin gaafadha. Viidiyoo daawwattee qofa biraan deemnii subscribe godhii siin jedha. Sitti hin ulfaatinii. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti isin malee nama biraan qabnu isinumaan wal jajjabeessinaa. Isinuma qabnaa jajjabaadhaa. Yoo subscribe nu gootan daran jabaannee barumsa adda addaa isinii baafnaa jechuu dirree. Akkasii nagaan naa tura.